Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata gama siyaas dinagdeen jijjiiruu fi inisheetiiviiwwan garaagaraa boocee hojiirra oolchuun xiyyeeffannoo addaan hojjechaa jira. Biiroon qonnaa Oromiyaas kana dhugoomsuu fi miira yeroo hin qabneen hojiitti hiikuurratti argama. Biirochi Inistituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa waliin ta'uun hojiiwwan fakkeenyummaa qaban garaagaraas hojjechaa jira. Hojiiwwan kunneen keessaa kan akka loon sanyii filatamaa raada Booranaa baay'isanii qonnaan bultootaaf dhiyeessuu, horsiisa qurxummii fi muuzii sanyii filatamaa hawaasaaf dhiyeessuudha. Inisheetiivii misooma beelladaa boocamee hojiirra oolaa jiruun bu'aan guddina biyyaaf tumsu argamaas jira. Misooma beelladaa hojii baay'ee xiyyeeffannoo addaa kennineetoo hojjetamaatu jirudha. Dameen kun damee guddaa haa ta'uyyuu malee immoo damee xiyyeeffannoo guddaa osoo hin argatin turee fi erga mootummaa jijjiiramaatii as jijjiiramoonni gurguddaan itti dhufuu danda'anii fi keessumaa'u inisheetiiviidhaan hojiiwwan naannoo kanarratti hojjechuu nurra jiraatu irratti hojjechuu erga jalqabnee jijjiiramoonni gurguddaan naannoo keenya keessattis akka biyya keenyattis dhufaa jiranii jechuudha. Hojii damee kana karaa adda ta'een hojjechuudhaaf inisheetiiviiwwan gurguddaa naannoo kanarratti bonyeeti kan hojjechaa jirru. Inisheetiiwwanni bonyeeti hojjennu kun waan lama sadii deebisuutu isaan irra jiraata jenneeti kan hojjechaa jirru. Tokkoffaa beeladni mataa isaatiin nyaata barbaadu. Nyaata irratti baay'ee xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuutu nurra jiraata jenneeti hojjechaa jirra. Nyaata beeladaa gammoojjii badda daree baddaa irratti karaa hundaanuu haala qabatamaa isaaniitiin hojjechaa kan jiramu. Gama biraatiin immoo beeladni bishaan barbaadu. Bishaan karaa isaan ittiin argachuu hin danda'aniin xiyyeeffannoo guddaan kennamee hojjechamaa jira. Gama biraatiin immoo dhiigumti isaatu dhiiga fooyya'aa barbaadu waan ta'eef warra dhiiga fooyya'aa qaban kan akka loon Booranaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kenninee hojii guddaadha hojjetamaa kan jiru jechuudha. Kanarraa kaanee hojii gaammaatti hojjetamaatu jiruun jijjiiramoonni gurguddaan naannoo keenya keessatti dhufanii jiranii kana cimsinee qabannee deemuu nu gaafata jechuudha. Raadeen fooyya'aa Booranaa 30 giddu gala qorannoo qonnaa Adaamii Tulluutti baay'ifaman qonnaan bultoota 25 fi waldaalee fayyadamtootaa fi dabarfamaniiru. Mala namaatiin loon qaamlabsuu fudhannee too gaafa laal waggaadhaan loon miliyoona 2.6 ol kan ta'an mala namaatiin ni duqqaalomu. Bara baraan kun gara qonnaan bulaa keenyatti deemee qonnaan bulaan keenya loon sanyii fooyya'aa argachaa akka inni deemu taasifamaatu jira jechuudha. Gama biraatiin immoo loon sanyii Booranaa kun loon baay'ee barbaadamaa waan ta'aniif bakka isaanitti akka isaan turuu danda'an immoo raanchiiwwan adda addaa uumamee fi raanchiin hawaasaa raanchiin mootummaadhaan deeggaramu uumamee akka isaan loon dhiiga fooyyee qaban kana baasan taasifamaa jira jechuudha. Kun walitti qabatee loon dhiiga fooyya'aa qonnaan bulaa keenya horsee bulaa keenyaaf akka isaan qaqqabu taasisuu irratti argamna jechuudha. Yeroo ammaatitti diqaalomsuu qofa osoo hin taane raaddeen akka isaan dhalataniif immoo xiyyeeffannoo guddaan kennameet hojjetamaatu jira jechuudha. Raaddeen kun bakka baay'ee irratti gaafa karaa saayinsawaatiin hojjetamu jijjiiramni gurguddaan dhufaa jira. Raaddeen baay'inaan dhalachuu jalqabanii jiranii qonnaan bulaa keenyaafis haaluma sanaan dabarsinee tokko kennuu jalqabneeti kan jiru jechuudha. Guyyaa har'aatis Adaamii Tulluu irratti kan gochaatu jiru. Raaddeen mala namaatiin diqaaloman kan karaa qonnaan bultoota keenyatti immoo babal'isnee qonnaan bultoonni keenya loon oomisha xixiqqaa duraan kennan san keessaa ba'anii kanatti akka isaan galan taasisuu irratti hojii guddaadha hojjetamaa kan jiru. Kana qorannoo qonnaa, biiroon qonnaa, ministeerri qonnaa kun hundi isaa jabaatee harka ol qabatee hojjannaan yeroo gabaabaa keessatti bu'aan amma ammaatti dhufaatoo jiru. Bu'aa guddaa buusuu akka dandeenyu nutti agarsiisee jira waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti dhiiga beeladoota naannoo keenya keessa jiranii jijjiirree qonnaan bulaa horsee bulaan keenyas fayyadamaa akka ta'u badhaadhina maatii qabatee too deemu kan mirkaneeffachuu akka danda'u yaadamee hojii guddaa hojjetamaatu jirudha jechuudha. Qonnaan bultoonnii fi waldaaleen haala duriirraa karaa ammayyaa'in horsiisuu fi loon sanyii fooyya'aa argataniiru. Akkuma feenuu fi akkuma barbaannetti horataati kan turre. Akkanumatti nyaatuma arga nyaataatti ba'aa akkuma barbaadanii galaasan ammoo
eenyu ta'a turre jechuudha. Horii 5-6 horii abbashaa tun baay'ee faayidaa kan qabne hojii rakkataa ture. Kan tanaan dura horii abashaa wajjin baay'ee rakkachaa ture faayidaa tokko osoo hin argatin bu'aa bayii xaarii malee homaan argatin sanyii fooyya'aa kan nu kennu isaa baay'een gammadeen baay'een jaaladha baay'een galatoomaa isaaniin jedha. Nuti waldaa Halakuu Malkaa teessoo irratti sanyii muuzii dhaabbata akka waldaatitti mootummaa TV Ambaaraan qopheesse kana waliin hojjetaa jirra. Isa laddatti ammoo qorannoo qonna Daamitulluu kana laddatti horii horsiisa aannanii kana horsiisna jennee gaafii gaafanne irraa kaaneeti horii hamma 10 ta'u nu heeyyamaniiti guyyaadhaa kana fudhachuudhaaf gammachuu bakka mootummoodhaan naannoo keenyaa jiranitti gammachuudhaan fudhachuudhaaf dhufne. Namoota amma waan kana raawwataa jiru kanaaf dursinu. Garaagarummaa baay'ee qaba. Loowwan teenniin amma tan raasaa aduu keessa oolaati marga dhabdee akkasitti yoo dhaltee jette gimmaash leetiroo baati. Kun ammoo haala gaariidhaan nyaachisanii haala gaariidhaan obaasanii yoo jedhan haga leetiroo 10-15tti bahuu waan danda'uuf hanqina aannanii illee biyyattirraa hir'isuudhaaf ofiillee maatii keenya hamma barbaade aannan gaa argattee horii gaa ammoo horsiifne ammoo ollaa kenniidhaaf qooduudhaaf karoorfanneeti kan itti deemaa jirutti. Jalqaba duraa waan taaneef waan jiru misoomsineet seeraan qallaba isaa kenneefiit aannan isaa gaharraa arganneet callaa isaa oomisha baay'isnee kaaneet qonnaan bultoota biraatiif fakkeenya akka ta'ee fi qaamoonni amma waan kana kennaa jiru kunis ammoo abdii boruu horataniiti namoota biraatiif bu'uura godhatanii akka isaan kennaniif deddeebanii ammallee qonnaan bultoota biraallee akka bira geessaniif abdii guddaa irraa qabna ittiin jijjiiramna jenneet kanarra dabarree gara baraan biraatti ce'uudhaaf haala teekinooloojii yeroo kanaa keessa seennee kaaneet fayyadama isaa baay'isuu kan dur ammoo akkuma agarreetti aannan baay'een agarra immoo gurgurree dhufiin jijjiiruu fi waan akkasiisan yaadni kennaa jechuudha gara fuula duraa. Baay'ee gammannaa mootummaa kennallee waan dhurmi isaa nu haa dheeressu warra waajjira kennallee kan nu faana bu'ee aduu fi qorra wajjin leenjii kana naa kennee sanyii kana naa fideef baay'een gammadaa baay'een jaaladha dhurmii kenna isiniin nu haa dheeressu isiniin jedha baay'ee. Giddugalli qorannoo qonnaa kun muuzii sanyii filatamaa laaboraatooriin deeggaramee karaa ammayyaa'een qopheessee galtee qonnaafis oolchaa jira. Shawaan baakaa haalli qilleensa isaa gammoojjis qaba, baddaas badda-darees qaba. Haala qilleensaa kana keessatti hojiiwwan oomishnu baay'een jiraachuu danda'a. Inni biraa humna guddaa kan ta'u lafti akkasitti misoomuu danda'u kan taraan dura ittiin hojjechuu hin dandeenye jiraachuu isaati. Kan biraa bishaan kanaa ooluu danda'u dhiyeenyatti keessaa Rift Valley bakka kan jedhamu naannoo aanaa Afurii Rift Valley keessatti argamu kana keessatti humna lafaas humna bishaanis guddaa qabna. Isaan kana walitti qindeessinee hojjechuu yoo dandeenye jijjiiruun akka danda'amu waggoottan darbe keessatti ilaalleerra jechaadha. Aanota Shawaan Bahaa qaban hunda keessatti inisheetiivii avokaadoodhaa, kan muuziidhaa, kan paappaayaa amma kan buunaas eegalaa jirra. Waan silaa oomishamuu qabu bal'aasaa akka dandeenyu yaalii godhameen agarsiifameera jechaadha. Qorannaa akka waliigala Oromiyaan qorate keessatti illee kilaastar iddoo taa'ame keessatti oomishoota oomishamuu danda'amu adda ba'eera. Isaan keessaa tokko muuziidha. Muuziin waggaan lamaan dura Shawaa Bahaa keessatti hektaara 16 irratti eegalle. Muuziin hektaara 16 irratti Shawaa Bahaa keessatti eegalle har'a naannoo hektaara 730 irra ga'ee jira jechaadha. Kanadhaa osoo hin dabalatiin kilaastara bara kanaatii alatti jechuudha. Kuni tokko wabii nyaataa mirkaneeffachuu keessatti gahee guddaa waan qabuufi lammaffaa carraa hojii uumuu keessattis gahee guddaa qaba. Shawaa Bahaa keessatti beekama magaalaan gurguddoon akka Adaamaa, Bishooftuu, Shaggar kunniin osoo argamu muuzii fageenya irraa dhufeeti gabaa kanaaf dhiyaata jechaadha. Tokkoffaa muuziin karaa fagoo deemuu isaatii fi qulqullummaa fi barbaadummaan gabaa irratti qabullee gadi bu'aati deema. Lammaffaa carraa kana argachuudhaaf naannaa kana taa'uun jechuun magaalota kanatti daangessinee jiraachuun keenya yoo gabaadhaatti fayyadamuu hin dandeenye ta'e hiikaa tokkollee nuun qabu jechaadha. Kanarraa kan ka'e waan silaa magaalonni naannoo kanaa danda'an baay'ee irratti xiyyeeffannee hojjetaara. Abukaadoo waggaa 5ffaa keessa hin beekama. Naannoo kuntaala 9,000 bara kana marsaa duraatiin biyya alaatti erguu dandeenyeerra. Gara gabaa biyya alaa jalqabsiifneerra jechaadha. Paappaayaa gabaa naannoo kanaa guutuu dhiyeessuudhaaf humna guddaa qabnaa dhiyeessaas jirra. Finfinnee dabalatee oomisha paappaayaa baay'ee godina kanarraa dhiyaata.
kan biraa bara kana waggoota lamaan kana keessatti muuzii hektaara 730 irraan geenye kun waggaa itti aanu keessatti yoo xiqqaate hektaara 2,300 irra gahuudhaaf hojjetaa jira. Inni kun immoo gabaa naannoo kanaatiif haala gaariidhaan dhiyaata. Isa qofaa miti qaala'insa jireenyaallee gadi buusa. Iddoo fagoo irraa fe'amee gatii qaaliidhaan kan gurguramu kan qotee bulaan asumaa oomishee ol baasee gatii fooyyadhaan gurguree warri bitatee itti fayyadamus gatii gaariin akka argatu gochuu hin danda'ama jechaadha. Kan biraa carraa gaarii uuma. Muuziin akkanatti dhaabbatu kun dargaggoota naannoo kanaatiif carraa gaarii uuma. Qotee bulaan keenyas qabeenya horata. Muuzii takka gaafa dhaaban muuziin jalaan biqiltuu biraa oomishaafii deema. Yeroo yeroodhaan oomisha isaarraa gabaaf hin gurgura. Xaarii baay'een qabu, baasii baay'een qabu. Isa jalqabaa irratti hojjechuu yoo dandeenye hoggaa lamaaf hoggaa sadiidhaaf baasii malee bishaan qofa baasuudhaan oomisha isaa gurgurachuu dandeenya jechaadha. Kanaaf haalli qilleensaa qabnu, biyyoon qabnu, bishaan gahaa qabna kun carraa gaarii nu kennaa jira waan ta'eef xiyyeeffannaa kenna naannoo inisheetiifiiwwan gabaa biyya keessaatii fi gabaa biyya alaa irratti barbaadaman irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Kun immoo jiruuf jireenya qotee bulaa keenya fooyyessuu keessatti waggoota lamaan darban argineerra isa kana babal'ifnee itti deemna jechaadha. Akka godina Shawaa Bahaatti abbootii qabeenyaa afeeruun inisheetiiviin misooma muuziis hojiirra oolaa jira. Abbootii qabeenyaatiin qabamee odoo hin misoomne gara waggaa 10 haga tureen booda waggaa 3 hin dura nuu kennanii nullee qamadii irratti oomishaa turre. Amma ammoo dhaabbataan biqiltuu waan akka muuzii abukaadoo jedhamee qoratameet biyyeen naannoo kana jiru muuzii amma sanyii filatamaa amma asitti argitan kana wajjin waa wal simatu qorannoon laalleet hektaara 300 tilmaamamu naannoo kana jiru keessaa hektaara 114 ka ta'u adda jalqabame nama haga 14 taaneet san keessaa kun jalqabbii lafa argitan kana hunda yeroo gabaabaa keessatti itti deemna jechuudha. Qopheessaa jirra kun hektaara 114 kun amma ka adda jalqabame kun san keessaa isa tokko. Gosa jiru kana asuma keessa laalaa asuma hambaanii. Giddugalli qorannoo qonnaa Oromiyaa magaalaa Baatuu kun haroowwan baay'isa cuucii qurxummiif oolanis qopheessee inisheetiivii misooma qurxummii milkeessaa jira. Qurxummiiwwan nyaataaf oolan gosa garaa garaa haroowwan kana keessatti argamu. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii haga badhaadhinaa inisheetiivii misooma qonnaa irratti qopheeffadhee asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti.